waa'ee barnootaarraa waa dubbachuu yaana waan dhabne barbaannaa namuu walee galaan. بسم الله الرحمن الرحيم. Aras gati jijjiiramaa barbaanna. Gatiidha barbaadi gaafichi xaa paawarii 5 qixa ta'a 5. Xaan meeqa ta'a? Gaafii kana yookiin gatii xaa argachuudhaaf duraan dursinee gaafii irra deebinee barreessina. Xaa paawarii 5 qixa ta'a 5. Ayyee duraan dursinee ka'uudhaanu kana paawarii fudhanna. Xaa paawarii 5 qixa ta'a haa jennuume. Xaa paawarii 5 under raadikaal 5 goona qixa ta'a raadikaala 5. Tun tanaan yoo badde xaan keenya qixa ta'a raadikaala 5 ta'a jechuudha. Ammaaf gatii xaa arganne. Isa kana fuuneet gara gaafii jalqabaatitti galchina. Gaafiin jalqabaa xaa paawarii 5 qixa ta'a 5 isa jedhu jechuudha. Isa kana fuunee iddoo xaatti galchina jechuudha. Raadikaal 5 paawarii raadikaal 5 paawarii 5 qixa ta'a 5. Egaa raadikaala 5 paawarii paawarii tokko irra 5 paawarii 5 qixa ta'a 5. Akkuma beekamu kana kana jechuun wal qixa kana beekuu qabna. Eega kun akkas ta'e isa kan argannaa jechuudha. Raadikaala 5 paawarii tokko irra 5 tokko irra 5 baay'isuu 5 qixa ta'a 5 jennee jirra. 5 ni baddi. Raadikaala 5 paawarii qixa ta'a 5 haga asii deemnee jirra jechuudha. Amma paawarii 5 goona. Egaa tokko irra 5 paawarii 5 qixa ta'a 5 paawarii
shani. Shaniin bada a paaworii a qixxee ta'a shan paaworii shan. Aan qixxee ta'a shan jechuudha. Egaa amma gatiin argame gatii aati. Xaatti galchuu qabna jechuudha. Xaan qixxee ta'a raadikaal shan a jennee jirra. Gatiin a eega shan ta'e xaan qixxee ta'a raadikaala shan shanii ta'a jechuudha. Deebiin keenya isa kana. Mee haa mirkaneessinu. Xaa paaworii shan qixxee ta'a shan. Gatiin xaa keenya isa kana eega ta'e raadikaal shan raadikaala shanii keessa shan irra paaworii shan qixxee ta'a shan. Raadikaala shan irra tokko shanii paaworii shanii qixxee ta'a shan. Shaniin bada jennee jirra. Shan tokko irra shan paaworii shan qixxee ta'a shan. Shaniin bada shan qixxee ta'a shan. Kanaafuu deebiin keenya sirriidha jechuudha.